والمدال شفتان جتشو مش أقوياتا كواي سبا دبتين بين قوياتا كراچون واي أورومو دبتي وجتان فيديو سافدا سنين كان التراچون في مسمى متي مليون كودا يو إني كباتي فولو جتشو دا I don't care نوتي ورا فولو تأمنو متي يا سقطوتا نوتي ورا فولو جتشا نما نغوسا قدو متي نوتي ورا فولو جتشا نما ملكا قدو متي هجي نماتو نما كبجا هجي نماتو بكا نما كنا راچو ما سبا كنا قده أبي أحمدين والودا درسيفتا مي ديبي كنا ديبي سا أمتا هولا ورا تيك توكي كنا كيسا قوته بوتوتو منا مدامي چچبدو وان تک فائدان قام نساني ولين قواغي ساني يسير رابقنا أرغت سمونا مركب سيتي أسباته ما فجرين يكيسا ننجران المان هاد أراو مالي بوان كيسان تيك توكي بنتن من عربا كيسا وجتن ساعتين قبدن ساعتي عربني بقولنا سنكين نتنتي ساني ديكو را ساعتي عربني بقولنا سنكين نتنتي راچو نغو سيتي راچو نفارستا ما سي هجت راچون ورانا كم ديمي لولا كم لول چيسي تگراين دقه دنگت دسي لولي والله دقه وابو وجين سيتا گلي اوروميا كيسا قبسو سيكه گسي دقا كرر سيكاي وان تک سينغوني غتي اني فولو هوراتيف بقى راچو أبيي وجي ولي في الدنيا جتورا مومي منسترا جتو موميتشا منسترا تقلاي منستري أمة مليون دبتو كوفي مليون صدوما بلشو وجي راچو والودا درسيفتان جتورا سين أمني تيك توكي أمني مراتان يا أمة مراتا إسني تيمانا رقي فدان أني راچو كوتي تنتلي كيو سيغافة نغافة راچون سيفما ليون أنجت ليلة هما تنتلي تفكاتوان isin biratti raachuun foloo qabaachuun birqiidha ani foloo naaf birqii miti atiin foloo lama qabduu fi kamileela lama qabullee anaaf tokko uma takka garaagarummaan qabu foloodhaaf malee raachuun ummata oromooti maal dalageetiin ammoo abiyyi wal wada darsiiftan abiyyiin biyya bulchaa jira bar biyya bulchaa jira jaalattus jibbitus abiyyiin ahmad Itoophiyaa bulchaa jira ummata miliyoona 130 isa bulchaa jira mucaa kararra deemee harakaatii godhee minaamina waa riskii isaa funaannatu fuutanii muummicha ministeeraati wal madaalchiftanii isee gaal feemasii yoo ta'e maaliif muummee ministeeraati wal madaalchista eessaa fuutee eessaa fee matammaan keessan hin dalaguu xiqqoo mallee sheemiin isin hin qabu yaa bututtu ummata faayidaan qabne kana caccabaa ummata wallaalaa rabbiin isin godhe wallahi billahi osoo rabbi dandeettiin kenne takka keessaniin silkii isinina silkii aiskiriimii qabu kana jechuudha nam tokkoon qabattan ture hundi keessan sila hoolota haadharaw beekumsan qabdan hujii namaa madaaltan takkatuu namni hordoftootni isaa ol guddata namni sun isin biratti rabbi warra har'a raachuutti salaatuuf qophaa'ee jira foloo isaatiif jecha mee namoota raachuu irratti amma viidiyoo hojjetaa jiran foloo isaa gattu qaalala muluun isaanii nama foloo 20 qabu 30 qabu foloo guddifachuudhaafi ani na ajaa'iba jarana mee mucaan amma isin agartan kuni guyyaa takka siyaasa irraa dubbatee beeka raachuun guyyaa takka dhimma oromoo keessa galee raachuun dubbatee beeka maalumatu raachuuf abiyyi walitti fiduu isin gayise ummataa kana dirasii tabalaasha isin abiyyiin bar jaalattus jibbitus waggaa 6 Itoophiyaa bulchee kolkoloo jaalatte jibbite waggaa 6 dhiitee sitti galchee si bulche abiyyiin si anqaxaqatee osi kaasee gasitee sisee jechuudha waggaa 6 raachuuf abiyyi maal tole fiduu ga'e xaqlaa ministeerii biyyaatiin ummata kana sammuun keessan deemeesi tabalaashaa dhugaa isinitti himaan maatiin biyyarraa isin erga jijjiiramaa jedhee isin ammoo kana godha tokko maal godha beeytanii gaara suudii kana keessa deeme dullaa gurmuu kanarra kaate mee laala rabbi jedha ummata arsii arrabsa jireenya isaatuun jijjiirre bar takkaa bishaan shaaworii jedhan kana dhiqateen beeku subhaanallah bishaan duushee jedhamu kana beeytanii ka gubbaa nama gajjigu kana dhiqateen beeku osoo ammatti fiddee akka itti banatu hin beeku gaara suudii keessa taa'ee ummata arsii arrabsa jireenya keen jijjiirtuu jalqaba ofii keetiyyuu yaa rabbi bakka kanaa na baasi yaa rabbi rakkoo keessa jiru tana keessaa na baasi jireenya namni jiraatu jiraachuu barbaada osoo shurxaa arabaa dheessu gaara kana keessatti hafee yaa rabbii kiyya rakkoo tana keessaa na fuudhi jettee rabbii kee kadhattamoo ummata arsii arrabsita yaa bada ka rabbiin abaaree gaara keessa si kaa'e silumaayyuu gaara san keessa rabbi sababa malee achisin kenne bar osoo bakka gaarii geette waan ati bu'aan qabneef rabbiin gaara san keessa si kaa'e ummanni arsii ummata kabajaa qabu ummata gaafa ati
Gaaf ati qabsoo didde qabsaa'ee lubbuu isaa aarsaa godhee Oromoo warra jirtu talaasiin gahee Arsiin. Leenjisoo diigaa irraa uummata taariinii barraa'eefi. Ati maqaa Arsii dha'uun kee hin danda'amu shahaadaa qabachuu qabda. Maqaa Arsii waamuudhaaf jalqaba umrii kee kanarraa walakkaa si gaafata kana jechuma Arsii jedhu kana fayyadamuudhaaf. Uummata gaafa Minilik Itoophiyaa gadhaabu Minilik hin dura dhaabate Arsiin. Gootota Oromiyaan qabdu keessaa uummanni Arsii jeneraala 30 qaba. Ilmaan sikkoo mandoo siin jechuu barbaadeeti. Oluma kaatanii gaara keessa deemtanii ka ufii keessaniyyuu dhagaadhaan hudduu keessan xaragattan. Kolkolo namummaa guuti jalqaba gaara keessa deemtee waa namaan jechuun dura. Waan namni hin dubbanne nama dubbachiifti. Gaara keessa deemtee guyyaa takka sooftiin hudduu xaragattee hin beeytu. Ka amma waa'ee Arsii dubbattu tuni kolkoloon. Ta ufiiti asii oliin oo itti bu'ee qullaa deemti. Huccuu baafatee qullaa deema viidiyoo waraaba. Maaltu si galche waa'ee uummata Arsii? Ummanni Arsii ummata kabajaa qabu. Ummata Oromiyaa tana yoo bilisa baasuu danda'u Arsiin. Maal jettati? Har'a ammoo gadi yaatee geemii raachuutu dhufe. Geemii goota kennaattu dhufe. Geemii kiingii kennaattu dhufe. Ummata Arsii biran dhaabatina. Kun isinitti haa galu. Kolkolo. Arsii yoo taate bar warra qamadii isinif fe'aa jiru. Diqaaltota. Arsii yoo taate warra qamadii isinitti fe'aa jiru. Warra Oromiyaa qallabaa jiru. Warra addunyaa qallabaa jiru. Qamadiin asiin Adaabbaaf Dodola Baaleef Arsii keessaa bahu bar Itoophiyaa guutuu qallabaa jira. Kolkoloota. Raachuu waan takka saba kanaan goone miidiyaa irra fuutee ashangulliitii taatee williq jettuuf jecha ummata Arsii biran dhaabatina jettanii gadi yaatanii kolkoloon ka waa'ee goototaa hin beeyne ta waa'ee sabaa hin beeyne ummata keenya irratti har'a ummanni Arsii bira akka hin dhaabanne jettanii awaajii awaajjan. Maal abbaa keessaniitiif ummata Arsii irratti awaajii awaajjan. Diqaaltota. Gantoota akka teessanii tana barkaarraa waraana Arsii irra gabboobbaaftee uummanni keenya aarsaa kafalaa jiru. Kolkolo lafa dhabeetii miti uummanni keenya. Qaamadii uummata keenyaatiin jiraattan isin mataan keessan. Sheerii godhaa uummanni mataan isin dalagu. Bututtu. Raachummaan saba kanaa dalage. Guyyaa takka saba kanaaf jecha firii justice for Hacaaluu Hundeessaatiif hin jenne raachuun isinirraa birqii gootanii minaaxirii kaatee garana Dubaay deemee maal jedhee foloo miiliyoona galee naaf raachuun rabbete jettu kussummu. Haganatti illi kun raachuu lalaa. Sii galtee shokotaa mochi bututtuudhaan ummata faayidaa takka hin qabne raachuu isinarra lafa dhiittanii irraa caffartan tana maayikii orootii fi doktor asliidhaa bar miidiyaa irra fidanii ummata oromootiin kan wal barsiisan ummata bututtu ummata waa'ee namaan beeyne har'a silkii banattanii har'a silkii bitattanii waa'ee oromoo dubbachuu barbaadda maal abbaa keetii gati waa'ee Arsii haasoftu diqaala Arsii sodaatee hin beeku. Kaleessallee sodaanne gaafa Minilik dhufe Itoophiyaa irrattiin irra deemtu tana sitti gadi dhaabu warra waggaa 7 ittiin lole. Oromiyaa keessatti warra jeneraala 30 qabu eenyu caalaa warra saba kanaaf aarsaa kafale. Diqaalaan har'a gadi baatee Arsiin beelofti Arsii bira dhaabatina geemii raachuuttu isinii caala kun isinitti haa galu. Diqaaltota ummanni sikkoo mandoo kophaa isaatiif bilisa isin baasa osoo walii gale. Wallahi dhugaa isinitti baana. Ummata sodaa irraa hin qabne ummata du'arraa dantaa hin qabne Arsiin kophaa isiitiif bilisa si baafte yaa shokolaata. Har'as taanaan qabeenyi guutuun qabeenya Arsii keessaa bahu. Inumaayyuu gadi kaateetiniini hundi isii gaara mara keessa deemtee gaara Arabaa keessa deemtee dhagaadhaan hudduu xaragataa diqaalaan guyyaa takka bishaan qorraa dhuydee hin beeyne marti ummata Arsiit irratti afaan banti. Kolkoloo. Jalqaba jireenya kee jijjiiraa si waliin huccuu baafattee oo isitti bu'ee ibiddi si qabatee teetiifuu qullaa deemta diqaala. Takkaa sooftiidhaan hudduu xaragattee beektaati. Kolkoleen gaara Arabaa keessa deemtee waa'ee raachuu dubbattu naati bira. Shuxaami. Shuxaamiidha isin harreewwan. Hin dubbatinaa waa'ee ilmaan sikkoo mandoo. Ilmaan sikkoo mandoo jechuun warra Oromummaa si dhaalchisee harkatti si kenne. Kolkolee. Har'allee taanaa warri si as karaa jiru jaruma. Jaalattee jibbitee wanti Arsiin keessa hin jirre wanti deemtu takka hin jirru. Waraanni har'a isin gabboobaasanii uummata keenya irratti ummanni keenya dhumaa jiru deeggarsa uummata keenya gaafanne lakki deeggarsi uummata Arsiin godhamu raachuu king of king min sartoono. Miidiyaa irra fiigee Dubaay dhaqee gaara Kooriyaa Shangulliitii irraa caffaree feemasii ta'e. Oromoodhaaf aarsaa kafalee feemasii ta'e si fakkaate feemasii sanuuyyuu ilmaan Arsiitiif ilmaan Harar geette feemasii godhe raachuu kee. Kolkole nuti yoo isin seenaan beekne isinitti himna bakka isin likkii tartanitti dhufnee isinitti cabsina nuti sodaa namaan qabnu rabbiin malee kolkolo. Du'aa turre kaleessallee siidaan Oromiyaa keessa guutee jira. Siidaan ilmaan Arsee kana gootaati hin gootooti garaadhaaf jiraatta umrii jilaalami diqaala. Nuti waan jennutuma cabsinee lubbuu keenya aarsaa goona. Akkasitti beekama ilmaan sikkoo mandoo kolkolee.
har'a oromiyaa guutuu keessatti maqaa goototaati wayyaanee garagalchuu keessattis seenaa Itoophiyaa jijjiiruu keessattis ilmaan si komandoo siidaan isi Itoophiyaa hunda oromiyaa hunda keessa jira ati har'a baqaraan diqaalaan gaara arabaa keessa dhaabattee osoo ufii keeti jireenya kee jijjiiratin osoo shurxaan har'a naqabdi bor naqabdu jettu dhagaadhaan hudduu xaragachaa ilmaan si komandoo ummata arsii arrabsita bukkee haadha ra'u jalqaba nama ta'i jireenya kee jijjiire isi waa namayyoo namaan jetta namni waa isin jedhuma diqaalaadha isin warra walitti shaqaqqalamtee maqaa oromummaan beene waa'ee oromummaan beenedha isin arsiin guutuu Itoophiyaati miti guutuu oromiyaa kutaa 11 bilisa isin baasuu danda'a jaalattee jibbitee ofitti gadi miqan mina abbaa taachuuti cawallaachu iddee min sartoo noo cirraa shiraachuun maal hojjete saba kanaaf waan takkatti waan raachuun oromoodhaa godhe naa barreessuu hin dandeettan isin dhugaa isinitti himna nuraachuu kana namni feemasii godhe nuyi maayikii orootii fi aslitu fuudhee ummata kanatti as baase raachuu kana bakkuma jiru hin beeku maayikii fi doktor aslitu raachuu kana akka inni wayyaa'u akka inni sadaqaadhaan gabbatu namni godhe doktor asli fi maayikii oroodha gaafa raachuun Jawaar Muhammad samii seenee dachii seenee feemasii ta'uudhaaf Jawaar Muhammad barbaadee raachuun Jawaarii wajjin fotoo ka'u fotoo isaa san fidaarra gaafa raachuun maayikii wajjin asli wajjin kontaaktii godhee geemii isaa wajjin jalqabu fotoo isaa irra fida har'a waan inni fakkaatu laala kuni hojii kenna jechuudha sadarkaa isin argitan kanatti namni raachuu ol fuudhe nuyi saniin gara kaanitti isin ammoo maqaa raachuutiin ummata arsii irratti duula yoo isin bantan namni carraa isinii kennu hin jiru sagaxoota waqasaman billaahi namni maqaa raachuutiin ummata arsii irratti gadi bahee deeggarsi sirkaaf hin godhamu jedhu kolkoloo hunda keessan nutu quba huddutti isin naqa ummanni si komandoo baqiidha isiniif diqaaltota homa takka fiduu hin dandeessan har'as taanaa walakkaa waraana isin gabboobbaasan ariidee adaamatti galchitee jirti gootonni arsii diqaala ati miidiyaa irra teetti afaan banta kolkolee maalitti beeyta waan lafarra dalagamaa jirtu ummata qabsoo beekuu bar ummanni si komandoo ummata lolee lolchiisuu beekuu bar ummanni si komandoo ummata Itoophiyaa keessatti jeneraalota ol aanoo akka Itoophiyaatitti bar ummata Oromoo keessaa jeneraalota bebbeekamoo lolee lolchiisuudhaan beekame ilmaan arseettu qaba ati kana qabdaa irra gadi baatee silkii bitattee kolkolee haadha ra'u afaan hin barina akkanumaan raachuun ana biratti waan takkaa miti akka ilma namaa tokkotti kabajuu nan danda'a garuu gaafa isin likkii tartanii matarra nu kaa'uudhaaf deemtan ila kun itti haa galu raachuma sanu si galte abadan nuti bakka hin kenninuuf nama ummata keenya haadha ilmoo wajjin teettee boottu waraana ummanni keenya irra labsamee haati teenya irra ilmoo awwaalachuu danda'an jirtu dubartiin teenya daa'ima qabattee jireeffa isii wajjin booyaa jirti karaa irratti baatee imimmaan gannayxee booyaa jirti diqaalaadhaan isin asitti dhuftanii raachuun geemii qaba ummata arsii hinaaftu kolkoloo hinaaftuun isini dhaqaa tabsiisaa raachuu keessa mina gabba geemii raachuu yoo ta'e tabsiisa rakkoo kennaa miti rakkoon tabsiisi yoo barbaadde afaan hin banin nutti ummata arsii hin tuqin hin tuqin ummata arsii dhaqii tabsiisi raachuu kee akka barbaaddetti leenca 10 miti miiliyoonatti darbi mallayni kiyya si fakkaate diqaala garuu ummata keenya maqaa dha'uu hin dandeettu ummata sirkaati irratti duula banuu hin dandeessu maqaa raachuutiin ummata keenyaan jecha takka jechuu hin dandeessan isinin ayyamnu si galte gadaamessi hawwalee si komandoo gootota hedduu qaba kalafarra jirus kamiidiyaa irra jirus gara kamiinuyyuu isinin tasaaqqa'u qabsoo Oromoo milkeessuu keessatti ilmaan si komandoo lakkoofsa tokko har'as kaleessas diqaala jaalattee jibbitee si kana warra diratii isaa wayyaaneedhaaf kenne warra har'a aangoo irra jiru kana akka aangootti baase keessaa lakkoofsi tokko ilmaan si komandooti jaalattu fudhu jibbitu dhiisi afaan hin banina akkanumaan raachuu tapha isaa yoo barbaadde dhaqii tabsiisi geemii raachuu yoo barbaadde dhaqii tabsiisi raachuu kana namni feemasii godhee matarra isin kaa'ee nuyi yaa kolkoloo ummata keenya si komandootu matarra si kaa'ee raachuu asli isinarra itti afaan bantan kana matarra isin kaa'ee raachuu maayikii oroo isin viidiyoon taane viidiyoo sharmuxoota irratti hiitanii hamilee isii cabsuudhaaf jecha viidiyoon taane irratti hiitanii maayikii oroo hamilee cabsuuf hamilee isii gabbuusuudhaaf jecha raachuun isinarra isin faarsitan kuni guyyaa takka waan saba Oromoo dubbateen beeku guyyaa takka saba Oromootiif jecha afaan baafateen beeku har'as mootummaa waliin dalaga raachuu yoo barbaachisaa taate mootummaa wajjin fataa jedhee jiraata shimallisii wajjin akka barbaadetti oola diqaalaawwan maalitti beeyta waa'ee qabsoo
isa ammoo namni feemasii godhe warra isinarra viidiyoo irratti hiitanii maayikii Oromoo mucayyoo daa'ima mamilee isii cabsuuf jecha viidiyoo seksii irratti hiitanii viidiyoo shaarmuxummaa irratti hiitanii jabbiloonni kolkoleen ta faayidaa takka hin qabne ta Oromoo caccabsuudhaan beekamtan mucattii sana hamilee tuquudhaaf jecha viidiyoon taane irra keettanii hamilee cabsuudhaaf jecha waan isin maayikii irratti dalagaa jirtan beekna nuti ammoo hojii raachuu isin caala bareechinee beekna raachuun galgala si waliin oola guyyaa shimallisii waliin oola diqaaltota isin maalitti waa'ee Oromoo beektan maalitti beektan waa'ee Oromoo hin beektanii hin beektanii waa'ee Oromoo kanaaf jecha ummata keenya shirkaa dhumaa jiru sagalee taanaa isin hin jenne ummata shirkaa biran dhaabatinaa maaltu isin fide eessa argattan kitaaba kam keessaa beeku isiniif raachuu waaqaami anaaf raachuun akkasi akkanatti liqu raachuun siif nukusa anaaf walashi kolkoloota foloo funaanuuf jecha afaan bantu kiingi raachuu jetti min sartoonu huddutti si afin caa'u raachuun kolkolee maalitti waa'ee Oromoo beekta waa'ee uummataa maaliif beekta koppiliinkii sheer godhaa hunda isaa biraan gaya nuti nama ni kabanya gaafa garuu daangaa dabre dhugaa jirtutti cabsina jechuudha. Sigaltee raachuma isinarra faarsitan kana namni beekamtii kennee fi ol fuudhee matarra isin kaa'e nuyi. Doktor Asli maayikii Oro mucayyoo isinarra amilee isii cabsuudhaaf jecha yaadi qaaltota. Maayikiin isin agartan diqqoon sun bar onneen isii barila jaarraa abbaa gadaatii bar waaqoo guutuutii bar ibiddi akkana keessaa godhataa bar diqaalaa si seeta. Sisitti fakkaate isii har'a maqaa isii balleessuuf jecha viidiyoo shaarmuxootaa Facebook irraa gabbuuftanii Google irra hiitanii footoo isii irra keettanii seksi gadhiisan jechuu yaa ilmaan haadha rawu kana hojiin keessan beekumsi keessan kana qabsoon keessan kana nuti garuu dhugaa waliin dhaabanna raachuu yoo tabsiisuu barbaadan tabsiisa ujoolleen har'a afaan bantan ilmaan arsii kolkoloonni deeggarsi godhamu takka illee hin jiru raachuu akka godha isini gantoota ummata har'a daa'ima wajjin booyaa jiru raachuun geemii isaa taphatee dhiisee nuun ilaallatu nuti geemii raachuu haa haqamu hin jenne geemii raachuu haa haqamu namni jedhen jiru geemii raachuu dhaqaa tabsiisa raachuu mootummaa nuu tabsiisuu hin danda'a mootummatu waliin jira raachuun rakkoo maalii qaba mallaqa gahaa qaba raachuun shimallis itti kennuu danda'a sigaltee hoggantoota mootummaa akkanatti itti roobsuu danda'a rakkina mallaqaan qabu raachuun har'a feemasii goonee irraa addunyaatti mul'ateera. Har'a ammoo isin raachuun nugusa nu godhuu barbaadanii isiniif nugusa malee nuuf nugusan ta'u raachuun. Isinii galeemi uummata hoola. Isiniif nugusa ta'uu danda'a nuuf garuu salaaman jennuu yoo barbaanne jechuu barbaadeeti.